Daawwattoota keenya oduun isinitti himaa burqaa oduurraa oduu keenya jalqabaatiin Maayinamaaritti guyyaan gaddaa biyyoolessaan labsame hagammaattis namoonni 2000 ol du'uun isaanii beekame. Guyyaan gaddaa kun guyyaa meeqaaf labsame maaliif labsame gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Somaaliyaan buufataalee galaanaa fi buufataalee waraanaa Ameerikaaf kennuun murteessite. Somaalilaand immoo gama isheetiin yaadni Somaaliyaa kun yaada abdii kutannaarraa maddeedha jechuudhaan kuffiste. Dhimma kanas bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu. Chaanaaliin kun chaanaalii burqaa oduuti. Oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaa fi alaa guyyaa guyyaadhaan asirraa argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan guyyaa guyyaadhaan oduu akka kanaan yeroo gadhiisnutti mallattoo notifikashinii isin qaqqaba. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaarraa gara bal'ina oduuttan darba. Maayinamaaritti guyyaan gaddaa biyyoolessaa labsame. Kirkira lafaa Maayinamaaritti mudateen namoonni gara 2000 olii du'aniiru. Namoota 3900 ta'an irra immoo miidhaan qaamaa gaheera. Kanneen 300 ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabamuun ifoome. Kanarraa kan ka'e hoogganaan waraana biyyattii guyyaa irraa eegalee torban tokkoof guyyaa gaddaa jechuun labsanii. Kirkira lafaa cimaa badii olaanaa qaqqabsiiseen alattis kirkirri lafaa sa'aatii 2 hanga 3 waan dhaga'amuuf uummanni manni jalaa hin miidhamnellee tasgabbaa'anii mana isaanii keessa buluu akka hin dandeenyes ibsanii. Jiraattonnis akka himanitti goodaa keessa bulaa fi nyaata gahaa malee akka jiraachaa jiran himaniiru. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Somaaliyaan buufata galaanaa fi buufata waraanaa Ameerikaaf kennuun murteessite. Somaalilaand ammoo kun yaada abdii kutannaati jechuudhaan deebiste. Tibbana pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohammad xalayaa Doonaald Tiraampiif barreesseen buufataalee galaanaa fi buufataalee waraanaa murteessoo ta'an filachiisuun Ameerikaaf kennuuf akka murteesse beeksise. Akka gabaasa Rooyitersitti buufataalee waraanaa Baaloo Doogiluu fi Barbaraa akkasumas buufataalee galaanaa Barbaraa fi Basaasoo Ameerikaan qofaatti akka to'attuuf pirezidaantiin Somaaliyaa xalayaa Tiraampiif barreessanii. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Abdurraahimaan Daa'im immoo gama isaaniitiin tarkaanfii qaama abdii kutateeti jechuun xalayicha kuffisanii. Ministeerichi Rooyitersitti akka dubbatanitti Ameerikaan gowwaa miti buufataalee Barbaraa ilaalchisee eenyu waliin mari'achuu akka qabdu ni beekti jedhanii. Somaalilaandis Ameerikaadhaaf buufataalee akka kanaa kennuun akka biyyaatti Ameerikaarraa beekamtii argachuu barbaaddi. Sababni isaas Somaalilaand Somaaliyaarraa of kutuun akka biyya of dandeesseetti bultus Soomaaliyaan garuu Somaalilaandiin qaama biyya kooti jetteetu yaaddi. Moqodishoon Doonaald Tiraamp akkuma bara aangoo isaanii jalqabaatti ammas deeggarsa Ameerikaan Soomaaliyaadhaaf taasiftu hir'isuu danda'u jechuun yaaddoo qabaachuu xiinxaltoonni irra deddeebiidhaan kaasaatii jiru. Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hasan Sheek Mohammad yaadni buufataalee kana Ameerikaan qofaatti akka bulchituuf dhiyeessan kunis Ameerikaadhaaf qaxanicha keessatti dorgomtoota ishee kanneen akka Chaayinaa fi Raashiyaa irratti olaantummaa akka qabaattu ni taasisa jedhameera. Buufanni Somaalilaand ammoo madda wal dhabdee yoo ta'u kun kan jalqabaa miti. Kanaan dura Somaalilaandii fi Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 waliigaltee ulaa galaanaa dheerina kiiloomeetira 20 haguugu erga taasisanii booda qaxanicha keessatti muddamni uumamee akka ture ni yaaddatama. Egaa daawwattoota keenya oduun saatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Saatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan na tura.